أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى كان جيد بيلدوتكما إذا ساتوا بيت لبقى بيتنا ما وجه ولت صاحب دو خانمني اللي نفت صاحب سوسو إسانن كان أنا نوان الله سبحانه وتعالى نبتك أنا نسيت شكري إسيتين قابتون درك أما جيرو جيجو حقا إسي مرتي درك أما تاي أدن متنا خيستي رو مسانين خيستي راوت وقا قمنتو يوميدان وان كان الله سبحانه وتعالى إسي سنيف أميج خلق الأنعام خلق لكم سنيف أميج فيها بيل دوان كان اتفايد مخيصت دفء وانتوتا اسر الامي ابنا نمر رادي بس سنيف جريج خروت فجد من بيت مليت ريفين سواني سي خنرا وفتوانا دادا لغا جيجو ومنافع فائدولي هدوت سنيف جيرا فائدولي هنكانت لكاوم جاءن يخن الله لم يجيجو لا قالت نياتوس دنديسا ايغا قالت خلوسي وانتوتا دادا بودته اتلي بودته سجاجا بودته okolee irraa godhattee wantoota adda addaa irraa godhattee faayidaan adda addaa isiniif jira jechuudha. Kanaaf isinii uumne jechuudha. Waminaa ta'kuluun garii isiitis qalatanii hogguu garii hogguu nyaatanis jira jechuudha. Kana cufaa'oo ni'imawwan qaaliqaa akkasii irratti taatu isii tanatti fayyadamtanii akka Rabbi gabbartaniif jecha isaanan kunis akka hin miidhamne azaan tokkoo fi rakkoon takka akka isaan hin dhufneef shukrii kanaan dhaabbatuuf jechuudha. Kun dirqama jiru gama nyaata isiiti gama dhugaatii isiiti tajaajila isii kennuun dirqama jiru. Kana ta'uu baannaan fuulduree Haaliqaatti jahannamni dhiyeeffamuu malee wanni takka illee akka hin jirre ta'uu beekuu qabdu. Kanaafuu ati amalli kee kanumatti qabaatte hogguutti haajamte gurguratte hogguutti haajamte gogodhuu tana qalatte aza adda addaa kanumatti gallakkiftee waan lafarraa fuutu dhabdee tajaajila nyaataa hanqinni guddaan irratti argamee dhugaatiidhaaf rakkoon irratti argamee waan lafarraa fuutu dhabdee olii gad lama zaman akka maraattutti olii gad deemte. Kanaafuu fuulduree Haaliqaatti akka gaafatamtu ta'uu beekuu qabdi. Allah subhaanahu wa ta'aalaa wa inna lakum fil an'aami la'ibra beeyladawwan kana saddeettan jennu kana horii re'ee gaala hoolaa lama lama qaba waan ta'eef dhiira fi kormaa isaanii warreetti saddeet jettee amantaan islaaminaa ilaalaa jira. Isiniif jira beeyladawwan saddeettan tanaan keessatti gorsa guddaa ta'etu isiniif jira jechuudha. Isinuma gorfamne malee ija gadi ilaaltan malee osoo gadi ilaaltanii tokkichummaa kiyyallee beeytanii silaan nallee dhugoomsitanii waan an je'ellee rabbiin sirriin hin jettanii fudhattanii hojiitti jijjiirtanii ba'a. Karuu hin dandeenye jechuun waan jallattaniif jecha. Nusqiikum mimmaa fi buxuunihaa waan garawwan isii keessatti jirurraa nuti isin obaafne jechuudha.
لبنا خالصا سائغا للشاربين aannan qulqullee kanaafuu kadhiin itti hin laaqamin kan cumaan itti hin laaqamin jidduu tana qulqulleessinee maashina keenyaan aannan kana baafnee jira jechuudha. min bayni farsi wa damin labanan khaalisan saa'igan lishaaribiin wanti irraa dalagamu cumaa fi dhiiga jidduu dalagama jechuudha. Innis wama soorattu irraa kan feesan jidduudha. Eega cumaa fi dhiigni argame boodan jidduu sanii qulqullee goonee ka cumallee hin ta'in ka dhiiga sanillee hin ta'in bifa biraa aannan kana baafnee jirra jechuudha. Kun isin obaasuuf jecha isin irratti tola ooluudhaaf jecha malee rabbi wahu yuximu walaa yuxam inni ni nyaachisa malee ni obaasa malee hin dhuguu fi hin nyaatu waan ta'eef bifa kanaan laaluu qabdan. Walakum fiihaa manaafi'u kasiira kana keessatti ilaalcha hin qabne malee ijuma hunoo waa akkanumatti ilaalteetu achi argitu kana malee ilaalchi kan biraati kanurra barbaadamaa jiru. Ilaalchuma hin qabne malee isiniif beeladawwan 8 tanaan keessatti faayidolee hedduutu isiniif jira. Kunis garii isaanii ni nyaattan isin irratti kan yaabbatanis akka gaalaa fa'aa gaala gaafa yaabbatanii kan biraan yaabbatamu horii yaabbatuun haraami, re'ee yaabbatuun haraami, hoolaa yaabbatuun haraami. Bifa kanaan laala. Gaala keessaa yaabbatamu jechuudha. Wanni yaabbatamu beeyladawwan 8 tana keessaa gaala qofa. Gama biraati wanni yaabbatamu akka yaabbataniif bakka bishaan bahar hin jirretti gaafa duraa makiinaa fi baaburri kan dachii barraa keessatti ittiin deeman waan hin jirreef jecha beeyladawwan tanaan namni fayyadamaa akka ture ta'u qananiidha jennee bifa kana keenya jirre jechuudha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf gaba biraati wanni akka harree fa'aa, gaangeen fa'aan, fardi fa'aan, والبغال والحمير لتركبوها زينة وخلق ما لا تعلم الله سبحانه وتعالى. برا كيستك يا بطنيب خون اللين قالت كذب لم تولى أنا نخي يجي أبا من رارجم سيسه أكاسم ميل الله فانتومني وان كان يقول مركب سينيقول مركب رتب أشي فهمتا مركب نجير أما الدنيا رت نما مسلمات وقاف درا وجهته تبي نشولي خنا تفات جارت وحي تفاو نبنو هي خام مركبة صدركات وكبرات دلقيت ونشوفتي مسلم خنا راجي ديت أتمو مسلم نوان خنا دلقو مسلم إسلامنا خنا دام فقات الجيتش فرجين لبومتي أفوفو دبيج أبر بيجا كيس دين غوغوما إساتي فيتين بيخود إني فرنجي أرجن سرقافا درجين فافي ونين فافي دنسان أرجن فقط فرنجي مهي خنافو إسا مسلمات مركب خنف أجارين إسا كسما وحجو قسمه أچمر راجري نمر راجي چودا وانتا كبراني إسن ربر رجي چودان خينيكو وان گرتي دلج خنف إفدادين سجامع تزكية وجامع الدين دبر سدوه إسان أمو إفدادودان إفبيسي سودا وانتكسي سودا أرغميج أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما سجرتين كن سجرنا إسنين بينيجا نتين كوني إسنين في أمنين بيني وان هركوان
خيني دلي درة أنعاما بيل دول سديتن كم حركة عمل سنين أمتين إسني دوبا حركة غيان دلقي أكتف يدم تاني مسني فن خارو غلطان كابو سندرات إسين تونس غلطان كابو أكاتا متا بكا متا تكابتك أبدي جلتدو خنافو حين تهينون ولا تسيمون جابر نمني وانتا كبيرة داخانا تفتون دير كمجو بكوا ايدو جيسن سانتا وباتو واتي بيتي برسكا فوان مرباچس مالك أبابتي akkuma ifittuu ifummattuu yaaddee nyaattee dhugdu qabu bifa kanatti yaaduu qabu beelli beeluma takku bifa akkasiitiin dirqama jiru raawwatuu qabdan jechuudha. Faamulaa maali kun isin ammoo isiita han uffattaniiti han dhugaatii yaa'u jettan dura rabbii jecha achi kenne yoo jettanuu yoo isiniin jaalu waan kiyyamoo jettan duru waan nama ajaa'ibsiisu wanni kun keessa nama hojii eessaa dhufte asliin isii saayinsii isii beeyta saayinsii maal beeyta faranjii jechuu malee wanta kam beektu waan kana aslii waan kana eessarraa dhufe beeyladaan 80 من أبي آدم بيجرا ومجن هواء اسمرا ومين إبليس كجن في شياطين المان ساتان كان بلبل الدرا ومين ملائكة إفرا ومجن وانتو تجفاو وقت تقراج بيل دول سديتن كون إيسار تاسلين أما بامو أكمنام ولي ظاهرا كجن تتاوني بابلس asli ciriyatan abbuseen akkamiti seenee kan yookaan bal'inaan amantaan dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu lubbu qabeettiin biraatis bal'inaan akkanumatti jechuudha. Kana malee maroowwan adda addaa fi mukaa fi laggeenii fi ijjeenii fi kanaafu gaarawwanii fi tullawwan ji'i haaliqa duuba naatu argamsiise duuba. Kanaafu ani ogguu waan takka qabeenya keessanirraa achi kennadhaa jirus beekatin isiniin ji'a malee wahuma an isinii kenne kanaan dhuraa kiyya isin jettan malee wama qabdanuun qabdanii jaa barboo bara dhugaa walitti himuun gaariidha. Quxurii isaatti himi kajaansanii wala nama kennuu quxurii kana koodii isaa kanatti himte bareechite waatuu min maalillaa illadii aataakum هروان الله الله اسني خير خايسين برا قبو سنگرده خانومر راغو كنتان كنت دامل خايفين كنتين آجا خايفين سے قبض داوت انون قبضو حیانا جا عباسی تابع ترنا کتی جیتا دو ارنا کیسی ترنا کیسا وانم آجائز سون دو نمی قطوری فی اوم بے نیرکی ساکا وذللنا لهم بيل دوام دن اسنم لافف نيجا بني لافف حرم ورقدا خانتو قال ورقدا خانتو मेरे भी औलाद तीस बेलदा खरोद रब्बी मुलाफिसु बा और वे तो पका भी करना मत है लफती नम गुरे दो घूमने जानी बका इजानी तिरब्बी वन दुर अल्लाह पे सेवजेचा अमना निरान आप बते मले निन दुगु गजे तरह था कफर बर तो कुछ अंदर दें योगा कावे भी बाजू आफान दुबी नबू के बातें आम मले أنا لا في سيدي فخنا جور لمان تدك شونا هذا تدات دين تا خاتين قطعتا مفرر خيساني خوني لا في سونا عمل ولم بيتني وان تانا ولم بوهرون دندي سني وان تانا
rakkoo guddaaf si saalxitti jechuu beeka jechuudha. Maal gaafa nuti ati waa dubbii qufan qabdu gaarii gaaf tokko hacaffetti jinnii fi namni wal lole takka dhageessee eegu nuti as gala ati biyya qufa qabda waa biyya qufa qabda to'annaa qabdu waan argame cufa akkuma mootummatti biyya cufaa nuti dabalee dhugaafatee sa'a afur irratti lolle hawarsee daqiiqaa 10 hin geenye kalafatti harte ilmoo namaa baqa seene jechuudha waan nama ajaa'ibsiisa. Jaruma sawwaramee maagada cabee bira tattaa'u jarri jara muslimaati dhimmoota muslimaati. Isaan nan kana maagada cabse jedhaniituma hoodu jedhanii dhaga. Afaan Oromootiin beekti natti fakkaate aboo sadarkaa kana nama geessanii dhagaan nama darbatu kan humni keessanii fi jeenummaan teessan bakka kana nama geessanii jetteen jira. Taaruma takka akkana jette dura mul'atiinsa sanirraa dhufatte dura. Namichuma isii dhaye san bichaadha qawwootee lafatti darbitu. Ani du'eenuma jee. Ani du'een faayidaan bidde. Hogguu duramaa darbe. Warri bira jiru jarri qofaate dachiin rabbii cufti kan sossoote jaadda. Oriisa. Namicha janaazaa nu yaamanii hogguu nuti dhayitee irratti salaa. Warri isa biraa ori guyyaa sana gara nam kudhanii ni gaani. Gaafas mobaayiliin wanni harkarratti yaa'an kun hin jiru silkiin kokorsaa takkaa jira. Warra magaalatiin itti kokorsaa jedhaniiti itti kokorsan dura. Isaanillee mataa haraa gaane dana. Maali jirtan boo? Oriisa jirra gaamataa haraa bira dabarri amma karaa adaama oriyaa jiru. Reegara oriyaa. Edaan ogguu maara itte. Namni kubbaa tartiiba qabdu. Aboo maan jirani gurbanni awwaalle. Jinniin takkittuma gurbuma isa dhaweessanii ajjeeftee jirti. Warra muslimaati warra nama miidhuu miti. Warruma miidhaa bichaa ifirraa ittisu waan taate. Numa deebi'aa jira. Akkasitti egaa achirraa gad deebi'an duuba miilumaan talaan dhufa roga gale waan nama ajaa'ibsiisa. Kanaafu waan ajaa'ibaa jira. Kanaafu gama biraatiin gaaf tokkoon wanni makanatti waan ajaa'ibaatu jira. Shaafuma kanatti intalti galamsarraa deemti jira tajinniitu. Inni akeekanneen seeta namaasi. Odolaalan illee xiqqishoo mallattoo akkaataa itti kennitu ni jira jaanii inni hubannaan qabu. Namichi baalage immoo micayyoon bareeddu micayyoo kajeeloo micayyoo ati ka'eenyuti. Abalu san hin beekon. Gandi keessanis gandi keenya ooluma tana akka oliidhan. Oliidhan akka. Xiqqoon hin sodaadhe nama dhalaati waan ta'eef xiqqoon akka ceelchita jeeti yaa. Hai. Hawaasin beeku kam waa waliin beekne. Gamana laalee gaditti laalee olitti laalee micayyoon ta'e ajaa'ibaati. Micayyoo asuma bultoo. Lakki nama ooluu eegu wanni iddoo eegu bira bulaan. Hangatumatti nagalchin jee malee ana muslimaatii bara. Guutirra beeru. Hama qalbii keessa diduun isiidhaa tanaaf immoo zanni qabu isii qaceelchuudha ol qaceelle. Hoggogatti iddoo keessaa ol ba'u itti hokkofleetuma asii harma kanarra harka baase jedha. Zaalummaa isaa. Bakka hogguutti jedhu
Hochuun gara fuulduraa kanaafi wanti inni ittiin fincaanus lafa jiru. Hangas wal qixxeessiteetu itti dhiifte jiru. Micayyoon deemte amma naafi nama jidduutti rabshaan argamee garteeni warri egaa gante isaanitti illee dawwaltu hutteessee namni sodaa dhiiftee silaafu amma rakkoon asii iyya jedhan luka addaan qabatee wanni irraa buutee bara hochuunis gaba gabuma irraa buute tuunis irraa buu eega tagamana irraa buute tuunis anuma irraa buute je qulluma ciifan warri jaayiba kanaafu fuudhanii asii haakima geessanii ciiruma tanaatti wanni waa irratti hafne waan hafne akkasumatti akkuma madaan tuni tartiiba godhamtu bichaa godhani galee bar wanni itti caffetti garee jira gaafa atin beektu garsiisu nama jinniitu kana na godheen ilmaanatti qaaniidha jeeti dhossa jedhamu kanaafu wal qixxeessite duuba bareechite bifa kanaan wajjin jiraatuun danda'anii ni beekamu tanaafi intala isaanii tan booda yoo loltellee akka malee gootiin haraam gooti shari'aan islaamaa. Kanaafu beeyladawwan kanarraa garii isiin yaabbattan garii ni nyaattan faayidolee hedduuti keessatti isiniif jira wanni dhugdanis aannanis ni dhugdanii afalaa yashkuruuna duuba. Sadiiroo ani shukrii kamittiin dhabee jedha. Galata isin biraan dhabee jedha khaalidni keenya duuba. Galata isin biraan qabu duuba. Een qabu galata isin biraa. Maaliifin galata isin biraa dhabe yoo? Namni tokko hogguusitti tola oole. Kanama saniitu namni dubbataa garde. Aboo abaluun sun nama gaariidha. Gaaf tokko bara akkana naatee jedhanii odeessa diba. Tiyyatuun maaliif hin odeeffamne duuba? Atummaan kunuu qiyyaa mire barsii kanaa dhabamarraa si argamsiise. Asumarraa achi deemtaa bara. Qananiin akkatti ansin qananiise halkaniif yoo waan nyaattu illee si kenne. Akkamittiin galate isin biraa dhabee Allah kana shakkartanii maaliif hin galatoonfannee akkana jaayechuu Allah subhanahu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam famu xilaatu ta'uudha osoo hin ta'in bifa kanaan hogguu tajaajila itti kennee dirqama nyaataa kan dhugaatii kana qofa baasii godhee quubsee bareechee bifa saniin kan deemu hogguu ta'e fincaan isin fincooytu fi udaan isin udaantullee galataatu si itti barreeffaman. Kanaafu akkuma san beeyladaan hogguu quuftee ni fiidii bar takka dhageesseera. Hogguu itti tolte ni fiidii takka dhageesseera. Animmaa waacuu dana keessa ganda tokko bichan beeka ganda beeyladaan isaanii kasii ni quubsan fakkaate jarri sun. Beeyladaan bara akkumatti waan ilmaa'u naadiraa tokko waan takkaan arginii takkatti katti ijasitti baaftee silaaltee miila akkatti ol fuutee bata jettee katti asilaaf. Na qubsite jechuusi. Inni kun cufti olii gadi bifa saniin fi fiiguun isiis hin cufti. فاستنى شرفا أو شرفين كانت له آثار وفانا ونسيتي في جنس مرقانا قمتشور أنسين في دسين أفتينو غلطة فردول خالق أرغة جاد أكو مثلا أروا بشانو أمر أغاتي ران أبدو أسماتي جتو أسماتي أباسو نياتي لغة قرر دبرتي يوخلو دوتات نياتي تنامت أدوات نياتينيتو ولم يريد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله لمحمد عليه الصلاة والسلام قالت قد أتين أرقى وان سلا نمي صدركا قد أن اتجو إفي أكا اتين قد أمتو تحت كم تاتو فلما كمال
اتفيدمت اتفيدم ورجايبات فهي لذلك أدلوجا أكما سادية نمرة كان كني خنا في خان تيوته بلدو تسني في فسنيف خانك أباته تجاجله رتخنيوته تدلا وابوسان تكداتا سخانة تيجي إني قول أمور في اللي تفيدمت نما تقول لي تفيد خنافي بفكراتي خان كنا خنافو وانتوني غري غري هنم أزاغوتي هو جيراتي خان شريان إسلاما أجيكا إسيدا إلى تنماتي جيتشودا إفرا اتسوق أبن دلوك أبتوك أبدان كان جي أمكن أجيكا تلتوك أبنا واتك إشو رويني فيقو أسنتين bareechee dhawee ammati qabte kan keessaa baasu ta'uu qabne yoo modhoytee kan biraa deemteetu mawattiin dheeressu taate itti gaafata itti qixaaxamte kunis jechuudha beeyladoonni akkanaatu biyya haramaa keessatti yoo argamanii fi biyya haramaa kajan harama akka harama Madiinaa keessatti illee biyya killiliin isiidha kabajaadhaan ulfinaan beekamte san keessatti illee eenyuunu muhrimee ta'inna abbaa fedhe ta'inna wantoota kana ajjechaa tolchuu qabaa jaa jiranni bifa kanaan akkatti ilaalle jechuudha. Maal yoo jenne harraageessa tokko harraageessi kuni lama ja'anii ilaalla. Tokko hadidda kanaa fi mataa kanarraa addeenya qabu tokko harraageesse kan waa bijumaa beeytaa saboo tokko kan inni kun hedduun argamulleedha bakka jiru qaba malee tokko immoo gurraacha liimuudha gurraacha liimuudha bishingas kan nyaatu tokko inni suni isa bishingaasan osoo hin ta'in isa dugdaa fi kasi mataarraa addeenya kalaadii qabuu jechuudha. Inni kun shari'aan akka ajjeesan rakkuma wama baballeessa malee bu'aan fiduudhaati jedhama. Akkuma san ammas takka culullee jedhantana culullee jedhantana isii tana jechuudha. Cululleen takkuma wanni addaan baafnuuf hin jirtu wama takka. Gama biraatiin qeejjabbuu gara biraatiin hantuuta. Hantuutas gubuudhaan malee darsuma keessa deemaa bar inni kama fitinaatiin gargaara. Bar waan fitinaa akka isaan gargaara. Jeequmsa duuba. Kanaaf akka kana ammas jechuudha. Saree maraatti akkuma san leencaa akkuma san yayyii jechuudha akka kana. Gama biraatiin ammas jechuudha jawwee jedhan kana buutii jedhan isaanan kana bakka gartanitti ajjeechaa tolchitanii gubuudhaan malee namni sodaan bareechee dhayee hanga xiqqaatti keessaa baasuu qabaadha. Amanticha kan jiru kana. Naumaa gaaddii waan taate nama sin dhiiftu bara. Yoo argatte nama hin dhiiftu. Nama duraan ifitti qara'ee faa waan qaraanii jira gura fuudhee maneef bifa saniin ifitti qara'ee qaraatii san qabu yoo taate malee. Isa isaanii yoo ciniintee summii itti baafte illee summiin sun ittiin daleeyyuu. Kun ifaa bilisa. Kanaafu jechuudha bifa kana. Kanaafu immoo jawwawwan jedhamtuuni gosa lamaa jedhaa jiru. Gosa lamaa. Gosi tokko jinni muslimaa jennu kan. Jinni muslimaa jedhan tanaatu jawwee kanatti deebi'ammas. Bakka dhageesse.
jawwee kanatti garagalti oguu garii sawwaram oguu garii namummaa sawwaramtiya oguu garii jawwee kanatti sawwaramti jechuudha. Jawween kuni jawwee gurguddaa sana osoo hin ta'in jawwee gurguddaa fufurdaa osoo hin ta'in iddu jireessa isaa osoo hin ta'in jawwoota qaqal'aa kanaa wal fakkaatti. Jawwoota qaqal'aa kana addaan baafatuudhaan malee ajjeechaatti galuun qabdu ja'a jira. Hagara geessu ajjeechuma itti galuun qabdu jedhamu addaan baafatte. Eega addaan baafattee ajjeefte dura ni maraammarta. Waan maraammaraniitu jira. Isii saniin maraammarteeti hanga guyyaa sadii maraammartaa waan itti qaraatu jira.